michuun talaraayaa fageenya si argeen himimmaan harcaasee kichuu muka odaa baargamoon si marsee yaa magaal lagni lafaaf malee lafeef daangaa miti nanduufa sanyii toona qabiyyoo fitti yaa magaal tuulamarraan daandiin walloo qe'ee kan keerra baasam yaada keetu na raasa karaan fagoo ta'eef sirraan an deebisu onneen koo jaalalaa sumaan kan leellisu magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinneerraa ka'ee laga Xaafoo laga Daadhiitiin Qimbibiit achiinis darbaa biraan keessa qaxxaamureen Shawaroobii bitaa fi mirga kootti ilaalaam jiillee dhummuugaa yoon ga'u ijoollee tuulamaa sadan keessaa isa qoxisuu sabboonaa shawaabaa keessa jiru sana waliinan wal bira qabee ilaaleem wanti gargar isaan baasuu hin jiru. Kolleetoo kan gargaaru baasee cinaan taala kitaaba mooseeraa kolleetoo naatiin talaa jata cinaan tala magaan yaadati warri jiillee yoo lammii isaaniirraa fagaatan illee eenyummaa isaanii hin daganneem. Oromoon walloo akka gaagubbaa ibiddi walakkaatti affeeluu yeroo mara eenyummaa isaanii waan kabajanii jiraataniif akka diinaatti ilaalamu. Walloo keessaa ammoo jiillee dhummuugaan aanaalee godina addaa saba biraatiin marsamee jiruudha. Olin ilaalem, gadin ilaalem, achin ilaalem, asin ilaale yoomillee sabni kun sodaa hin qaban. Kabajaa fi jaalalatu fuula isaaniirraa dubbisamam yoo mirgi isaanii sarbame ammoo ka'anii hidhatanii loluudhaan beekamu. Yeroon godina addaa saba Oromoo keessa imalu kobbee fi yaadannoon koo hedduu wal riguu eegalan jijjiiramama biyya keenya keessatti dhufe warra abdiidhaan eeggachaa turanidha. Yeroo dheeraadhaaf sabni kun cunqursaa fi gidiraa keessa turanii jiru. Yeroo mirga namoomaa fi mirga dimookiraasii gaafatan lafti keessan asiin jiru gara biyya Oromootti deema jedhamna jedhanii odeeffannoo nuu kennan. Eenyummaa kan keenya gannee maatii keerraa fagaatullee oromtii kibarra jiru kanaaf si baarsa leelloo narraa fagaatiin maaloo yaashakkee bareedduu walloo kanaaf si baarsa leelloo narraa fagaatiin maaloo yaashakkee bareedduu walloo. Sabboontonni kun garuu dhugaa lafaa waaqaa qabu. Lafa kanarratti kan dhufe Oromoo osoo hin taane warra har'a lafa isaanii irraa buqqisuudhaaf waraanutu itti dhufe. Kanaafis jedhu abbaan gadaa godina addaa saba Oromoo Walloo obbo Ahmed Muhammad. Afaan ofii aadaa ofii hunda isaa jabeessee qabatee har'a jijjiirama kanaa fi sanyii isaa biraan gahame ciminni uummata kanaan laallama. Akka kanatti laallamuu qaba jechuudha. Diinni lafa kanarraa buqqaa jee waan isan goone hin qabu. Lafa kanarraa hin buqqaanu jedhee hambaa hafte guutuu harka qabatee aadaa ofii sirna ofii ummata as ga'eedha ummanni kun. Ciminni isaa kanatti agarsiisa. Siyaa baruu samiirra waliidha maagalee jaalachuun jaalatanii dhaabuu shakkii kubaadhaa biidha. Yeroo amma keessa jirru yeroo tasgabboofnee itti yaadnu ta'uu qaba. Mormi keenya bitaa fi mirga ilaaluuf uumame. Oromoonni Walloo kan isaan nu gorsan wal xiqqeessuu dhiisnee wal waraanuu dhiisnee yeroo geggeessaa keenyaan wal dubbisaa adeemnu ta'uu qabaa jedhu. Nuti Oromoo taanee osoo jirruu dirqiin
sabummaan keenya akka jijjiiramu taaneerra afaan keenyas barachuu osoo dheebonnuu aadaa keenyaan boonuu osoo qabnuu ukkaamsamnee jiraachaa turreerra nama saadhiisaatii lafti isaatuu oromoodhaanuun jedhan abbaan gadaa saba oromoo walloo obbo Ahmed Muhammad. Walloo hunda ammatti dhiigaan oromoo ta'uun ummanni walloo kun waan sin ajaa'ibu afaantu bade malee maqaan biyyaa maqaan gandaa hin banne. Dasee kana baatu marsaa jedhama. Maqaa marsaa jedhamu amaarri qabaa. Waldayaa jedhama. Waldaa hin qabaare. Gubbaa waachuu jedhama. Laga hidaa jedhama. Urgeessaa jedha. Gaara leencaa jedha. Waan si ajaa'ibu dasee naannoo Zuuriyaa kana keessatti yoo deemte warra Heemanoo jira. Warra Baabboo jira. Boorana kan jedhamu keessa immoo ammuma kana ganda meeqa jira kan afaan oromoo dubbatu walloo kana keessa ammaan tana wasana daraarratti ofii kiyyaan deemee arge bakka san ammallee jarri sun nutti bilbilee nuti oromoodha afaan keenyaan hin baranne sirna gadaa keessanii kana fuutanii maaliif mirgi keenya nu eeggamee nuti aadaa oromootiin afaan keenyaan maaliif hin baranne kan jedhan ganama galgala nu bilbilaa jiran waan goonu dhabne malee hacuuccaa taa'ee dhufeetuma hacuuce malee amma warra kombolshaa haa ta'u dasee haa ta'u Zuuriyaa amma naannoo walloo kana kee yoo deemte abbaa lama yoo dabarte magarsaa fi guddataatti galta. Akaakoleen isaanii inni ekkoo duroo abbaatii ekkoo ayaatii oromoonoo siin ja'a yoo dhatta. Isuma dhugaa warra nyaa'aa kan jedhamu jira uummata kana keessa. Qaalluu jira. Mindina hante qaalluu nayi. Sanyimti isaaniitillee ammuma kana sanyii oromoo saniin of waaman. Warra sirni nafxanyaa afaan irraa balleessee duudhaa oromummaa isaa irraa gatee ammuma kanallee kunoo kan amma yeroo aduun baatee bariitillee Boorana keessatti afaan ofiitiin baratuu dadhabee oromoon qulqulluun kan afaan amaaraa asiin darbee hin beekne dirqamaan itti fe'anii afaan amaaraa baratuu jira. Kana oromoo walloo qofaa miti kun warra afamuuziidhaan ofirraa dhowwee oromummaa ofii qabatee as ga'e inni asii kuni sirna garbummaatti jilbiinfatuu didee. Maa oromoo walloo umriin isaa waggaa 14 ta'e meeshaa waraanaa bitaa miti. Kana ture bar. Kaayyoon isaa kana waan akkanaa kana malee cufti biyyoon tun kan oromooti. Dhugaa dhibbaa dhibbatti. Walloo kanaan amaarri kooti jedha. Tigreenis kooti jedha. Abbaan isaa oromoon immoo ija taajjabbiitiin ilaalaa jira. Qorattoonni yuunivarsiitii walloo walloon kan eenyuti jedhu laatam. ወሎ ያው የተገኘው ከኦሮሞ ነው። የኦሮሞ ቃል ነው። ወሎ የሚባለው ሰባት ቤት ወሎ ነው። አሁን እዚህም አካባቢ ሰባት ቤት ወሎ ሚል ሽማግሎች ይናገራሉ። ይሄ ሰባት ቤት ወሎ ራሱን የቻለ አንድ ግንድ ነው። የቦረናው ዘርፍ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ይዞ አሁን ቦረና የሚባለው አካባቢ ላይ ወደዛ እንቅስቃሴ ያደረገ ሰባት ቤት ወሎ የሚባል አለ። አሁን ለገጎራ ለገሂዳ ይሄ ወረባቦ ወረሂመኖ ወረኢሉ ምናምን የምንለው ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እና ሌላ ራሱ ፕሌስ ነሙማ እዚህ አሁን ከደሴ ከሄድን በኋላ ወደ ወረኢሉ ስንሄድ ጉጉፍቱ የምትባል ቦታ አለች። ጉጉፍቱ ራሱ በኦሮሞኛ ሌላ ትርጉም ያለው ነው። ቦሩ እዚህ ሌላው የሚገርምህ ወልዲያ አለች። አሁን ወልዲያ ያው የሰሜን ወሎ ዋና ከተማ ናት። ግን አንድ ወቅት ምን ሲባል ሰማሁኝ፣ ወልዲያ ማለት መገናኛ ነው አሉ። እኔ ተወለድኩበት መንደር የአባይ ገባር የሆኑ ወንዞች አሉ። እነዛ ወንዞች የሚገናኙበት ከዛ ወደ አባይ የሚፈሱበት ወልዲያ ይባላል። አየኸው? እና እንደዚህ ነው። እዚህ ራያ ቆቦ አለ። ቦረና ውስጥ በጣም ሰፊ ቀበሌ የሆነ ቆቦ የሚባል አለ። እዚህ ራያ ውስጥ ሌንጮ የሚባል ቦታ አለ። ቦረና ውስጥ ሌንጮ የሚባል ትልቅ ቀበሌ አለ። ሌላ ቦረና ውስጥ አሁን መንደዩ አለ። ሌላ ቦታ መንደዩ አለ። ጎሎልቻ አለ። እዚያም ጎሎልቻ አለ። አሁን እኛ ዘንድ ስቲል ነው ለምለም ሳር ያለበትን አካባቢ ጨፌ ነው የምንለው። እያንዳንዱ ወንዝ ደግሞ ስታይ አሁን በለገ ነው፣ ለገጎራ፣ ለገሎሚ፣ ለገዳባ እንደዛ እያለ የሚጠራበትም አጋጣሚ አለ። ሀረጉ ወደ እንትኑ ነው የሚያደለው፣ ወደ ኦሮሞ።
akkasi gaa dubbiin. Bareedaatti baatee baay'eetoo norgeen kee akka irratti otoo behen taphannaa shagee arsaa lagaarratti yaa magaalee yaa magaalee yaa magaalee yaa magaalee bareedaatti baatee baay'eetoo norgeen kee akka irratti otoo behen taphannaa shagee caffee lagaarratti yaa magaalee yaa magaalee yaa magaalee. Egaa akka aadaa Oromootti lafa duwwaa Oromoon erga irra qubatee booda ni moggaafatam. Yoo seenaa keessatti Oromoon maqaa lafa isaanii haqee moggaafateera ta'e ragaa haa dhiyeeffatan. Beektonni isaanii yoo sobne seenaatu nu gaafataa jedhanii ragaa ba'anii jiru. Walloon Jiillee Arxummaati haga Raayyaa fi Azabootti Oromoo ta'uu isaanii nama qofa osoo hin taane lafti isaatu afaan baasee dubbachaa jira. Goollee magaal walloo koomenta loo baate goollee magaal walloo koomenta loo baate yaa magaal. Goollee magaal walloo warra inuu baaboo koomenta loo baate borkanaa jaalagaa. Goollee magaal walloo warra inuu baaboo koomenta loo baate borkanaa jaalagaa. Nuti saba guddaa taanee osoo jirru lafa keenya irratti du'aa jiraachaa turre. Ifa amma argine kana yoo nu jalaa dhaamsitan gatiin nuti kaffallu dachaatam. Tokkummaa keenya cimsinem diina keenya beekumsaan haa mo'annu. Isaan nu jibbanis jaalalaan haa deebisnuufi mirga namoomaa fi diimokiraasii keenya hundeen lafa qabsiisuudhaaf waliin haa qabsoofnu jechuun dhaamsa jabduu abbaan gadaa godina addaa saba Oromoo Walloo Ahmad Muhammad caqasnee imala keenya gara Kamiseetti haa taasisnu. Saba xiqqaa taanee Walloo kana kee jiraannee diina karaa lachuun nu marse kana qolannee ofirraa dhowarree ka du'e asuma qarbinee lafa teenya irraa nama nu sussoosu dhabnee akkasitti teenya kun gootummaadha. Gootummaadha. Gootummaa tana cufti Oromoo bahaa kibba jiru qabaatee walirratti duuluu oduun tahin sirna Oromoo irratti duulu ofirraa qolachuu fi ofirraa dhowwuun kaayyoo aadaa keenya haa ta'uuti. Dhaamsinani abbaa gadaa godina addaa saba Oromoo Kamiseerraa dabarsuun barbaadu kanaadha. Dammaa yaabboo magaal dammaa yaades magaal dammaa ansi yaadee kottu maaloo yaa sanbatee magaallee jaallachuun jaallatanii dhabuun gubaa dhaabbii taa'aa jechuun gandoota baadiyyaa Jiillee Arxummaa keessa imalaa jirra. Dhugumaan shamarranii fi dargaggoonni Walloo faaya aadaatiin yeroo miidhaganii handaara daandii gamaa gamana imalan ilaaluu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Makaa tokko kan hin qabne sanyii qulqulluu asitti argitu. Ajaa'iba uumaa rabbii. Warra gara Wallootti imaltanii hin beekne suuraa fi viidiyoo isaanii qofa argitan yaadaan gara Walloo isin hafinnu. Shamarran isaanii mammagaallan mudhii sonsaa ijji kuullee morma lawwee birrii bisiin faayaman harkaa fi miilli isaanii ansoosillaan halluu garagaraatiin ofitti nama hawwata. Shurrubbaan mataa isaanii dugdarraan mudhii tuqee ilaaltu. Kanaaf mitiireen Abarraa Warquu midhaan bishaan malee akkamiin jiraatu hossi fudheen galaa kuullee kiyyaam anuusumaaf na'ee sinsinnaa'e ergan sumaaf jedhee manaa ba'e barbaacha keenjoora yooman taa'ee kan jedheef. Midhaan bishaan malee yaa magaalee akkamiin jiraatu magaalee waa hossi fudheen galaa kuullee kiyyaa lubbuun sumaaf na'ee sinsinnaa'e lubbuun sumaaf na'ee sinsinnaa'e ergan si jaalatee manaa ba'ee. Daa konkolaataa keenyaan bitaa fi mirgatti uumama lafa addaa ija namaatti tolu ilaalaa gara Axaayeetti imala keenya itti fufnee jirra. Gaarreen daagaadhaan hidhamanii bosonaan haguugaman lafa dakeetiif bishaan bonaa ganna maddisiisaa jiru. Qonnaan bultoonni lafa gaarreen gidduu jiru bonaa ganna misoomsan irraa midhaan waan argataniif seenaa keessatti hongee fi beelli isaan mudatee hin beeku. Haala teessuma lafaa dinqisiisaa gandoota baadiyyaa Jiillee Dhummuugaa keessa kutnee Axaayeetti baane. Axaayee keessa saboota sablammootaa fi uummattoota garagaraatu jiraatu. Oromoonni magaalaatti marsanii baadiyyaa keessa baay'inaan jiraachuu isaanii odeeffanne. Magaalli Axaayee fi aanaan ishee godina addaa saba Oromoo jala hin jirtu. Lafti kun
kan Oromoo Walloo taatee osoo jirtuun bara 1950 gootni Oromoo Walloo Hasan Ammee Zarraaf gabrummaa ofirraa qoluudhaaf obbolaa isaa qabatee hidhannoodhaan gara bosonaatti seenee ture. Loltuun mootichaa yeroo sanitti haxaayeedhaa qabanii haga gabaa arawaatti qabachuun Amaara qubachiisanii jiru jedhu maanguddoon argaa dhageettii obbo Ahmed Indiris. Marii mangashaa dhufe oduu marii mangashaan dhufin dura boolisiin bu'ee marse shaambal suyyuu kan jedhamu waan tokko dhiifne madatees qabate qawwee maalitti boolisii qabate boolisii awraajjaa waradaa qabate itti dhaqa gara waan nama 50 ta'u marsise. Inni immoo dhagaheera ala hulaa dura taa'e barri isaan egaa dhufan qawween karaa baarraqe akkasii dhagahe inni afaan bariiti bari'eera inni da'a ishii nama marraasotun dura dhufte duruu kabbaban akka dalaa akka maaxirii kabbaban inni argaa ishuma fiddee dhufte san bila egaa ishii godhu ishii kufte dachi saaqame bari'ee wal jammare horii egaa Oromoon bakka jiru iyyee abboo mangistii ani lama jeesen jira. Ama mangisti ni dhaabaa jedhe maqni dura afaan bulisi baanaa hojjetti Oromoo gosumti isaa hirwootumti wali jammaree oduu dharagan oduu fixan haroo maadaa dhumiisarratti amsaa amata mirati oduu fixanii nama 43 shaambal suyyuu kan jedhamu Ijji akka oduu haftuu matarayee keessatti dhawaan Siraajoo Abdallaa kan jedhamtu dhookte matarayee sirriis kufee wattaaddarri baqatee wanni isheenee maaxaa halkan egaashiin karaa baate jedhee kan oduu qalanii namni 43 cuccumu Oromoo keessaa nama 6 du'e nama 6 ta'u nama 4 haa tokko na fixe egaa kun fixee deeman Marit mangashaa kan jedhamu jaranaaliin xoor saraayitii ammaramee dhufu biyya kana ayyeriinis dhahee balleessuuf laallaan manguddoon tokko jira sheekniinis bu'anii jaarsa biraa era biyya tikfatee dhugu biyya qonna qabu midhaan qabu jedhanii helikoptariis zoortee laala dhiisee midil xoora zaachi isheen Abbaba Gammadaa wanni Marit mangashaa ofii deebi'ee koroneera Inni amma nama fannisu Abbaba Gammadaa inni isheenee sheeka fuudhee kaawee haxaayyii qabee kana hamma gabaa harawaa wattaaddara shaalaqaan kaa'e. Gaazexeessaa OBN haxaayirraan Arxummaa Fursiitti achi qaarinee jirra. Yeroo gara magaalaa guddittii godina addaa saba Oromoo Kamiseetti seenuuf jennu irreettoo irreeree teessee gunguminii kan si jaalle jaalloo qofaan maraatinii yaa magaallee jennaan bareeddittiin Walloo akkas jetteem. Damana warkarara lakiya magale wali tarmale akka ilman hada wali kallo magale damana kiya magala hindere tamale shampokoni dalu sinjala namale wasifanandalu Hin dheerata malee shomboqqoon hin dhaluu sin jaalladha malee waa si faanan galuu yaa magaal jechuun kee sirriidha jedheen magaalaa Kamisee geenyee jirra. Magaalli Kamisee tulluuwwaniin marsamtee marqaa waciitii gidduu jirtu fakkaattee mul'atti. Gamoowwan mimmiidhagoon hoteelonni sadarkaa isaanii eeggatan bosona kanaan wal simanii jireenyaaf haala mijataa uumaniiru. Turistoonni biyya alaa fi biyya keessaa hawwata turizimii naannoo Kamisee jiran daawwachuudhaaf garasitti imalan industirii hoteelaaf turizimii babal'isuudhaaf sababa ta'aniiru. Aartuuwwan hambaaleen seenaa Oromoo Walloo ganda Shonkee
waggoota 1,000 olii lakkoofsan maskiidotaa fi hambaaleen jaarraa hedduu lakkoofsan gabaabaateen sanbatee fi kamisee daawwachuuf namuu karoorfatee garasitti imala. Gadi warawayu una kabe faketi nesile kinso dayo akabe fa